Faayidaalee gurguddaa 10 soomni of keessaa qabu yaa nama soomtu. Faayidaa gurguddaa soomni of keessaa qabu kana sirriitti mee dhagahii. Soomni faayidaa gurguddaa qaba. Sirriitti dhaggeeffadhaa, irraa qabadhaatiin fayyadama. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Faayidaalee gurguddaa 10 soomni of keessaa qabu. Soomni akkuma beekamaa ta'ee kallattii amantiitiin qofa osoo hin taane kallattii fayyaatiin illee faayidaalee gurguddaa of keessaa qaba. Akka ogeeyyonni fayyaa jedhanitti ragaa qulqulluuta irraa akkaataa ofii kiyya dubbisetti soomni dhibeelee gurguddaa kanneen akka kaanserii, kanneen dhiibbaa dhiigaa, dhimma hargansuudhaan wal qabatan kanneen hundaaf dawaadhaa jedhani. Dhimma hargansuudhaan wal qabatuufis akkasumas dhimma dhiibbaa dhiigaatiin wal qabatu dhimmoota garaagaraa irratti soomni faayidaa guddaa qabaa jedhani. Kana riifaransii garaagaraa fayyadamtaniitiin ilaaluu dandeessu. Amma viidiyoo kana keessatti soomni kallattii amantiitiin faayidaa akkamii qaba ka jedhu inshaa Allah mee wajjin haa ilaallu. Jalqaba Rabbiin sooma kana maaliif dirqama nurratti taasise? Kaayyoon soomaa nyaataa fi dhugaatii irra nama dhorkuu miti. Namootni gariin akkas jedhaniitiin islaamummaa maqaa balleessuu yaalu. Garuu akkasii miti. Rabbiin wanti sooma kana dirqama nurratti taasisee fi taqwaa haa ittiin argannuufi. Taqwaa jechi jedhu kun hiikkaan isaa maal jechuudha? Fi'ilul ma'muuraati wajtinaabul manhiyyaat. Ajaja Rabbii raawwatanii wanta Rabbi irraa nama dhorkirraa immoo fagaatu. Hiikkaan taqwaadha isa kana jechuudha. Sodaa Rabbii ka jedhamu sun kana. Rabbiin sooma kana maaliif dirqama nurratti taasisee? Sababa kanaafi. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون جديدين دبتا يا ور امنتان صومني درقم سن رت تاسيفامي اكما ور اسنين دور دبر irratti dirqama taasifametti maaliif jennaan لعلكم تتقون taqwa ittiin haa argattaniifi jedha. Namni soomu waan badaan dalagu, namni soomu waan haramaa irraa fagaata, namni soomu sababa soomaatiif khayrii dalaga. Kaayyoon soomaa kana malee nyaataaf dhugaatii irraa nama dhorkuu kaayyoo soomaatii miti jechuudha. Faayidaalee gurguddaa soomni of keessaa qabu 10 hadiisa Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waan dubbatan irra dhaabadheetiin isiniif dhiyeessaa. Tokkoffaa soomni sababaa manneen jannata keessaa ittiin argatu namaaf ta'an keessaa isa tokko jechuudha. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisa yoo dubbatan maal jedhanii jannata keessaa jannani balbala 8 qaba. Balbala jannataa 8 keessaa inni tokko Rayyaan ka jedhamu jira jedhani. Balbala Rayyaan jedhamu kana warra soomu qofatu ittiin seenaa jedhani. Yaa Allah, yaa faayidaa soomni qabu. Hadiisa birootiin illee inna fil jannati ghurafan turaa zuhuruhaa min buxuunihaa wa buxuunuhaa min zuhurihaa. Jannata keessa gurfaa akkamiitu jira, kutaa akkamiitu jira. Keessaa yoo achi ilaalan ka mul'atu, duubaa yoo as ilaalan ka mul'atu, kutaa akkana bareedu, kutaa akkasiitu jira jedhani. Eenyuuf qophaa'e jennaan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisa yoo dubbatan maal jedhanii liman axaabal kalaama wa axaama xacaama wa adaama siyaama wa sallaa billeeyli wannaasu niyaama. Nama haasoo isaa tolfate arraba isaa, nama waan gaarii qofa nyaate, nama sooma itti fufeetiin soome, akkasuma osoo namni rafu halkan ka'eetiin kasalaate nama akkanaatiif Rabbi qopheessee jedhan. Kun sababa faayidaa maaliiti? Faayidaa soomaati. Lammaffaa dalagaa Rabbiin biratti fakkii hin qabne keessaa tokko sooma. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sahaabiyya tokko maal jedhaniini alayka bisawmi fa innahu la mithla lahu. Sooma soomuun sirra haa jiraatu, sooma kanatti jabaadhu jedhaniin. Fa innahu la mithla lahu, fakkii hin qabu jedhaniin soomni. Soomni kun wannummaa isa fakkaatu hin jiru jedhaniin. Subhaanallah, ajrii guddaa qaba. Inni sadaffaani faayidaa soomaa keessaa soomni dalagaa ajrii guddaa daangaa hin qabne namaaf argamsiisan keessaa tokko soomaa jechuudha. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dalagaan ilmi namaa dalagaa inni dalagu hunduu kama isaatii jedhani. Sooma malee jedha Rabbiin. Soomni kiyyaa jedha Rabbi. Anatu jazaa isaa galchaa jedha. Jazaa isaa fakkeenya dalagaan biroo hadiisa biroo keessatti Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yoo ibsan maal jedhani dalagaan hunduu 10 dachaafamaa jedhani. Xiqqaan ka dacheeffamu 10. Garuu soomni akkasii miti jedhani. Soomni hagamiin akka inni dacheeffamu Rabbiin qofa beeka. Hiikkaa kana ulamaa maal jedhanii himanii fakkeenya guyyaa qiyaamaa nama muslimaa tokko osoo fakkeenya dalagaan khayrii isaa jalaa xiqqaatte osoo inni fakkeenya nama wayii miidhee
kallattii wayii osoo nama miidhee jiraate garuu dalagaan khayrii isaa osoo jalaa hir'atte rabbiin sooma kanaan ajrii isaa guddisee fi sooma kanaan jannata isa seensisaa jedhani. Subhaanallah. Sooma kanatti jabaadha waan xiqqaa miti. Inni afuraffaani soomni akaakuu sabrii sadan of keessatti qabata. Sabriin ammoo jazaan isaa maali? Jannata. Sababa kanaaf soomni gosoota sabrii yookaan gosoota obsaa sadan of keessaa qaba. Jazaan isaa ammoo akkuma amma dubbanne jannataa jechuudha. So gosoonni sabrii yookaan obsaa ka jedhaman kunniin tokkoffaan ajaja rabbii obsaniitiin dalagu. Waan rabbi nama ajaje obsanii dalagu. Lammaffaa waan rabbi irraa nama dhoorke obsanii irraa fagaatu. Sadaffaan waan rabbiin namarratti murteesse obsaniitiin fudhatu. Sabrii yookaan obsa ka jedhamu akka islaamummaatti kana. Soomni kanneen sadan of keessaa qaba. Kanaaf jazaa jannataa namaa ta'a jechuudha. Inni shanaffaani nama soomuuf guyyaa qiyaamaa maanguddummaa dhaabata. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. guyyaa qiyaamaa qur'aanaa fi soomni warra isaatiif gabrichaaf maanguddummaa dhaabataa jedhani. Qur'aanni maal jedhaa? Yaa Rabbi manactuhu nawma billeyli fashafficnii fi halkan irriba isa dhoorkee gizee mara anuma qara yeroo hunda anuma qara yaa Rabbi sababuma kiyyaaf jedhiitiin nama kana balaa jila yaa Rabbi naa baasi jedheetiin kadhataa jedhan qur'aanni. Akkasuma soomni illee yaa Rabbi manactuhu xacaama washahwata fashafficnii fi yaa Rabbi nyaata isa dhoorkee fedhii isaa isa dhoorkee sababa kiyyaaf jedhiitiin maanguddummaa dhaabadhee fi waa inni barbaadu kennii fi jannata seensi jedheetiin akkasii kadhataa fi jedhani. Eenyu qur'aanaa fi soomni. Kanaaf namni soomtu ajrii guddaa qabdaa jechuudha guyyaa qiyaamaa. Inni ja'affaani dalagaalee rabbiin araaramaa fi ajrii guddaa kennuudhaaf waadaa seene keessaa isa tokkodha. Rabbiin qur'aana suuraa Ahzaab keessatti maal jedhee dubbataa? Innal muslimiina wal muslimaati jedhee aayaa kana gara boodaa irratti wassaa'imiina wassaa'imaati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran aziima. Rabbiin maal jedhaa? Muslima dhiiraallee ka dubartiillee wantoota hedduu dubbatee warra zikrii godhan jedheeti wantoota hedduu dubbatee san keessaa gara xumuraarran maal jedhee dhiira soomuu fi dubartii soomtullee Rabbiin a'adda Allahu lahum maghfiratan araarama isaanii qopheessee jira akkasuma ajrii guddaallee isaaniif qopheessee jira jedha Rabbiin. Kanaaf araarama guddaa si eeggata ajrii guddaa si eeggata jechuudha. Akkas yeelan dabarree Rabbiin waa laaffisu. Inni torbaffaani soomni cubbuu fi azaabarraa nama ittisa. Hadiisa Nabii sallallahu alaihi wasallam as-sawmu junnatun jedhani. Soomni junnaadhaa jedhan. Wantee ni beektu ka yeroo fakkeenya lolaa seeyfii yookaan sibiila ittiin lolan kana seeyfii irraa of dhorkuuf jedhaniitiin ka fayyadamanii. Soomni maal nama godhaa? Tokkoffaa cubbuurra nama ittisa. Lammaffaa guyyaa qiyaamaa azaabarra si ittisa. Akkaataa azaaban seenne Rabbiin biratti maanguddummaa siif dhaabataa jechuudha. Kanaaf ajrii hagana guddatu ka qabu soomaa jechuudha. Yaa Rabbi nu laaffisi. Ka sunnaatiif ka dirqamaa irratti illee jabaadha. Inni saddeetaffaani du'aayin nama soomuu ni fuudhama. Nabii sallallahu alaihi wasallam hadiisa yoo dubbatan maal jedhanii? Du'aa'ii nama soomuu du'aa'ii warroota Rabbiin irraa fuudhuudhaaf waadaa seene keessaa eenyu tokkoffaan du'aa'ii nama soomuuti jedhani. Namni soomu yeroo lulluuqatu yookaan yeroo ifxaara godhu san yoo kadhate Rabbiin irraa fuudhaa jedhan du'aa'ii isaa. Waan guddaadha kuni. Inni saglaffaan soomni Ramadaanaa fi soomni ji'a irraa guyyaa sadi sooman qalbii namaa qulqulleessa. Nabii sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahihii ta'een yoo dubbatan maal jedhanii? Soomu Ramadaana soomni Ramadaanaatii fi soomni ji'a irraa guyyaa sadi soomani yadhabna waharad sadri. Wahrii yookaan waanyoo ceem'aa garagaraa dadhabbii bakka waan qalbii kanaan wal qabatu qalbii namaa kana keessa waan seenu cubbuu garagaraa kana namarraa dhiqaa jedhan. Eenyu soomni Ramadaanaatii fi soomni ji'a irraa guyyaa sadi soomanii ajrii guddaadha kuni. Qalbiin keessan waanyoo irraa jibbaa irraa jeequmsa garagaraatiif yaada garagaraa irraa akka qulqulluu ta'u yoo barbaaddan sooma Ramadaanaatii fi sooma ji'a irraa guyyaa sadi sooman kanatti sirri jabaadha. Inni kurnaffaan namni dalagaan isaa soomaan xumurameef jannata seenaa jedhani. Subhaanallah. Nabii sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahihii ta'e tokko keessatti waman saama yawman ibtighaa'a wajhillaahi khutima lahu bihi dakhala aljannata. Namni rabbumaaf jedhee guyyaa tokko soome jedhani. Rabbumaaf jedhee guyyaa tokko ka soome fuula Rabbii barbaachaaf jedheetiin Rabbiif jedheetiin ka akkasi soome
Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yoo dalagaan isaa saniin isaa xumure kana jechuun osoo soomaa jiru yoo du'e yookaan ammoo haala sooma qabuun yoo du'e akkaataa kamiinuu haa ta'u nama sooma qabu yoo ta'e Rabbiin jannata seensisaa jedhanii. Subhaanallah waan guddaadha. Rabbi anaaf isiniif haa hiru. Rabbiin warra ajrii guddaa kan argatu anaaf isinis haa taasisu jedha. Sooma itti jabaadhaa ka sunnaallee ka waajibaallee itti jabaadhaa hin laaffisinaa keessattuu yoo dadhabdanillee kabiroo yoo dadhabdanillee ji'arraa guyyaa sadii yookaan guyyaa wiixataatii fi guyyaa khamiisaa yookaan soomni sunnaa hedduutu jira. Inshaallah ni barannaa. Soomota kanneen sirri itti jabaadhaatiin sooma. Rabbi anaaf isiniif haa laaffisu. Barnoota diinii keessanii haala bareedaa barattan kanaan baratuudhaaf kallattii yuutuubiitiin Mujaahid Fillah ka jedhu fooloo gochuu dandeettanii, tiktookii irratti Mujaahid Fillah ka jedhu dhaqxaniitiin fooloo gochuu dandeettanii, teelegiraamii irratti Abdul Islaam Apologist ka jedhu barnoota hedduu irraa argattu seenaatiin baradhaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.